kuni qorannoolee garaagaraa dhimma Oromoo irratti dhimmoota saboota Oromoo waliin jiraatan kan Itoophiyaa jiranii kan gaanfa Afrikaatti illee dabalatee ni qorata. Qorannoowwan qorataman kana bifa garaagaraan immoo hawaasa bira akka ga'u taasisiisa. Isaan keessaa tokko research conference akka har'aa kana har'aa international research conference lammaffaa gaggeessaa jirra. Kanaan dura international research conference tokko gaggeessineerra. Akkasumas sana national conference garaagaraa gaggeeffamaa turaniiru jechuudha. Inni biraa qorannoo kana uummata bira akka ga'uu fi digital platformota garaagaraa qopheessuu jirra. Isaan kuni book publication hojjetu, repositoryota qabu, akkuma sana joornaalii online joornaalii qabu, digital library qabu, akkuma sana immoo intellectual networkota bakkatti beektonni yaada wal jijjiiran debate godhan waan akkasii qabanii. Kanaaf isaan sunillee hojiirra jiru jechuudha. Gara hojii itti hiikamaa jiru yeroo muraasatti nu xumuramu. Karaa sana qorannoolee arganne kana gara hawaasaatti geessisiifnaa jechuudha. Sadaffaani joornaalii juunii keessa barana baafnu Oromo Journal of Oromo Research kan jedhu yookiin immoo joor kan jedhamu launch gochuutti jirra. Waraqaaleen garaagaraa kanaaf ta'an qophaa'aa jiru. Peer reviewed waan ta'e higher standard warna ta'atu jira. Kanaaf isaaniin qorannoo isa kanallee kan biraallee daballee uummata bira waggaatti si'a lama publish gochaa yookiin immoo maxxansa uummata bira ga'u akka ga'u taasisiifna jechuudha. Joornaaliin dabalata buukshoopota magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti banuu yaadaadha jirra. Amma moodela kan ta'e 4 kiilootti banneetu jirra. Kanaaf achirraa kaanee kitaabota kan keenyallee kan dhaabbilee Oromoo namoonni dhuunfaa Oromoollee maxxansanii bakkatti rabsatan yookiin gurguratan dhabanii waan uummataaf garuu faayidaa qabu bittinnaa'u yookiin immoo uummata bira ga'uutti jiraata warra jennu karaa sanallee rabsuuf hojiilee garaagaraa hojjetaa jirraa jechuudha. Kan biraa fooramoota garaagaraa gaggeessina. Fooramoonni kun intellectual forums jennanuti. Dibeetii bakkatti godhamu, mariin bakkatti godhamu, konsensasii bakkatti hayyoota gidduutti uumamu, kallattiin illee garaagaraa karaa itti kaa'amuu fi poolisii inpuutiif illee qorattoota gara fuulduraaf ta'aniif illee akka ta'utti kan hojjetamaa jirutu jira jechuudha. Kanaaf wannoonni jajjaboon Oromoo Waldaan Qorannoo Oromoo kun hojjetaa jiru wannoota akkasiitii jedhee isinii gabaabsuu danda'a. Qorannoon Oromoo kuni baay'een hin qoratamne duratti dhiibbaan garaagaraa jalas gatii turee fi innumti qoratameeyyuu immoo warra modern history jedhaman yeroo dhiyoo as keessumaa jaarraa 19ffaa 20ffaa keessa 21 waan akkas baay'atu. Isaanillee bakka qaawwa qaban akkuma sana gara dugda duubaatti illee deemne ancient Oromo history kan jedhu amma kitaabatti kan maxxansiisuuf deemnu qorannoon gaggeeffamaa jira. Gadaa irratti qorannoon gaggeeffamaa jira. Irreecha irratti gaggeeffamaa jira. Oromoof olloota isaa waliin jireenya hawaasaa irratti gaggeeffamaa jira. Akkuma sana urbanizationiin dhiibbaan inni Oromoo irratti teessuma Oromoo hawaasummaa isaa irratti qabullee ni qoranna. Akkuma sana ikoonomii fi biizinasiin laandiskeeppiin Oromoo maal fakkaatu waan jedhaman illee riisarchoota 6 amma qorachuu jirra jechuudha. Kanaan duree akkasuma Finfinnee irratti wannoota garaagaraa irratti wannoonni qorataman maxxanfamanii jiranii. Kanaaf wannoota akkasii qorannoo taasisiifne kan kanaan dura biran gahamiin akka bira ga'aman kan qaawwa qabaatanii akka guutaman akkuma sana immoo adeemsa keessa darbee Oromoof illee dhugaan isaa akka sirriitti beekamu akka kanaan dura jallifamee barreeffameerra qixa sirriin beekamee bakka isaaf malu akka argachuu danda'u irratti waliin hojjenna. Kan Oromoo qofa miti warra Oromoo wajjin illee like mandiif ta'anii naannoo keenya jiranii hawaasummaa waliin jiraan nagatii ta'eef isaan wajjin illee waan walitti nu fiduu danda'u ni qorannaa jechuudha. Kanaaf karaa sana waan amma ati jette kana adrees goona. Barattoonni kun karaa tokko fooramoota akka kanaa konferensoota akkas qopheessin irratti ni affeeramu. Fooramoota irratti ni affeeramu. Akkuma sana immoo qorannooleen kun gaafa maxxanfaman illee karaa manneen barnootaatti ga'uu danda'an, yuunivarsiitii ga'uu danda'an irratti hojjenna. Biiroo barnoota Oromiyaa wajjin illee keessumaa Oromiyaa wal geessisuuf humni nuti qabnu murtaa ta'uu gatii danda'uuf karaa sanallee akka inni bu'uu danda'u irratti hojjetaa jirra. Akademiksiis influensii numa godha jenneetu yaannaa jechuudha.